Oggaa isaan akkas ilaalan foon ati gara kuchiifte raammoo si harkatta. Raammoo inni nu caffee raammooti. Hammis keenyaaf ganaa fi ijaamin gurbatti. Gurbaa dhamaa peejii nurra banattee nu arrabsite afran qalloo bakka kuchiifte silaa akka keetitti. Isinumaaf hin taane malee silaa nu liqimsanii guutuu keenya ilmaan afran qalloo hargee dhiyaatiif hargee baay'ee guutuu keessa jiran. Liqimsitanii dabarsan nuti nu liqimsatanii dabarsuu hin dandeessan isinii himna jira irra deebine ol jettanillee gad jettanillee ilmaan afran qalloo kanaan isiniin jee haala buleeyyan gartanii nama isin seenaa barsiistanii miti jaalattaniis jibbitanii seenaa nu barsiistan nuti. Hamdiyaa share godhi mustarii share godhi dafaa share godha caffeeraa immoo bira geessaa biloog nu godhe karabbiin addunyaarraa biloog godhu dadhabee kun share godha caffeeraa immoo bira geessa tarraa isinii dhaamnu tarraa maayyii dhageessanii obboleeyyan Ministeerri kaisan mootiin girrisaadha akka jee nuti ministeera kaisan mootii girrisaa giseen jedhu juwaarin sayinaa tokko jira kagadii tana taa'ee namatti ergu tokko jira juwaar maammagoota leen calaal onnee teenya akkasanu jira jaalattanillee jibbitanillee juwaar hin baanu tokko jira kan namatti ergu ummata takkaa hin baratin warra feesbuukumarraa ilaalee qubee nama jalaa kaasee maashaallaa namaan jechuu beeku tokko jira warra gartee isaan san namatti ergu jira. Akkanumatti osoo waan takka keessa gabbu'anii hin hubanne wanni tun siyaasaaf jennee qalbii qabrii teenyaan dhabnu siyaasaaf jennee nuti ibiddatti hin gubannu warra je'ee firaan hubanne tokko jira beektee gab fageessee saniifuu siyaasaan galaana fuutee namaan kutti obboleeyyan siyaasaaf jettanii qabrii teessan hin gurgurina siyaasaaf jettanii namarra waan hin jirren kaa'ina abbaa namaa ka du'ee qabrii jiru hin tuqina if kabajaan kintaala abbaan nu safarraa deebisa mootummaan biyya biraa bulchu mootummaan akka mootummaattiif beekee sirraa'ee nama bulchuudha sirraa'ee mirga lama namaa eegee nama bulchuudha hoggaa isis bakka dhibba takkaatti tuttanii maraachitan akkuma baasaatti agguu biyya isinii gadhiisee kutee bar namni walitti ganna qama oromiyaan fiifuun jirtu hanqummaan jirtu kunu haaree caccabtee akka dhiigni ilmaan namaa gannan naqamuuf yaatanii dhiigni ilmaan namaa akka gannan naqamu hin fadhina nama meeqaa dhume namni haadha ilmaan saniitiin rabbi siyaasa barsiisu jee inni jira hin jiru jechuudha. Tokkicha haati qabdu kadhabde saniin eenyu sabriidha jeen ta qoraan gurgurtee isa guddifte saniin eenyu sabri jeen eenyu jeen namni jeen hin jiru obboleeyyan sabriina abdallaa namni haadha isiitiin sabri jeen hin jiru mucaa xiqqaa eetuma kan ama 8 hawlaa isaanii dura dhufanii ajjeesan eenyu sabri jeen namni jeen hin jiru mana tokko keessaa nama ja'a wallaadhaa wajjin nama 7 jechuu bakka takkatti nama awwaalame san eenyu sabri jeen hin jiru qaaqayroo gabbaa dhumaa malee booda hin jirtu bar namni qabroota qabrii qayroo akkasitti dhumtee san eenyu beeka meeqa kalaamshee mana taa'u jiru eenyu gargaaru jira nuyi warra biyya arabaa keessa tatteenyeeti sumuni shilingii yoo rabbiin nuu kanne gargaaraa jechuudha meeqa jira warra akkasi gargaaraa jiru kan mataa keessa dhoytanii mataa laamsheessitanii waa meeqa gootanii jira mataa maraaqitanii qaama isaa cinaa tokko guutuu laamsheessitanii jira saniifuu gabbaa dhuma Ameerikaa tatteessanii ilmaan keessan mana keessa isinii taa'ame isin biyya faranjii keessa tatteessanii ilmaan keenya maa gabbaaftanii kan jalaa dhuman feetan obboleeyyan keenya akka dhumammaa feetan dhumaatii shanyii duguugaa maan uffiduu feetan mililik nu fixee kutee hay waraabeessii mililik ammallee ni afeeqeetti gogaa Oromoo kaayyettanii nyaattanii guuttattanii garaa keessan Soomaalatti lafa teenyaan gurguratina Tigraayitti lafa teenyaan gurguratina nurraa gadhaabbaddaa isiniif gayaa nuti ilmaan Oromoo fixanii nu jalatti calii calanqoo murruggootanii fixan bakka hundatti wanni deemtaniif isinni beeyna dheengadda maxxansitanii jirtanii dhumaatiin calii calanqoo ilmaa sikkoo mandoo fi
ilmaan murawwaa fi ilmaan humbannaa jettanii afran qalloo bira dabartan eksiin dhooytanii wallaahi isin oromoo miti oromoo kutaa qorta akkaatana miti faranjiinuu seenaa tanya ni beeyti ol baatee dubbatti tana ni beeytanii takkitti tana seenaa qalan qoccalii faranjiinuu ni beeyti saniifuu hanga jaafara addunyaarra jiruus hin ajjeeftanii hanga jaafara addunyaarra jiruus seenaan calii qalan qootiif seenaa harka muraa anolee hidhokotteettanii abbaa keessa dhume hidhokotteettanii yaadinaa tana irra rafina taniin isinii dhaamu if kabaja nagayaan jiraadha obboleeyyan an warra gartee komantii gala fiigee nama arrabsuu fi kan hin baanu ka waan takka hin hubanne ka seeraa waan takka hin laalle kanuma akka dubbii tana keessa qabbu'ee hin hubanne ilmaanuma afran qalloo irra duulu gaafa ilmaan afran qalloo mootummaa keessan seenin san gaafa ummanni arsii keessa jiru ka jimmaa ka wallaggaa ka shawaa keessa jiru san ijoolleen harargee dhaabbattee ni arrabsite hin arrabsine gaafa arsii deeggaru gaafa jamaa kamaal galchuu deeggaru san maaliif goota jaan gootonnee barbadaa shanyii jaarraa abbaa gadaa maaliif jaan shanyii baqar waaree maaliif jaan shanyii elamoo qilxuu maaliif jaan ilmaan mul'is gadaa maaliif jaan gootota kumaatama qabna hanga kanaa miti nuti kan siidaan isaa magaalaa daree biyyoo keessa dhaabbatte ilma afran qallooti warra humaan beeyne baalagee haadha namaa geessu yaa saqaccaana baalagee hundayaa ish ammoo warri nama arrabsuun baana nama lamaan baana nama lama bichaa nama lama oromoo taan guutuu obboleeyyan kiyyaa afoo inaan illaa ibaatii ramadaanaatiin illee liifii ol seenuun dhoorkaadha garuu abbaa namaa roorrisanii abbaa namaa arrabsuun dhoorkaa kalee dabarte goota namaa janii arra saree namaan jechuun dhoorkaa rabbi biratti illee jibba ilma namaa biratti illee safuudha tun saniifuu waan hin jirre siyaasaaf jecha siyaasaa tana tafuutee lagaraa misittiin namaan kuttu tanaaf jecha kijiba baatii ramadaanaatiin namarra kaa'uun maali abbaan hangaasaa Ibraahim qabaataa dhaboo taajira beekamaa lafa hangaasaan nama farmaasii baabbilee haisaa qabaachuu ture yoo beeytan hangaasaa bar nama yoo iniin fuutee yoo iniin qarattee bar yoo iniin fuutee Ameerikaa gashtee gaafa Ameerikaa jiru Kanaadaa jiruus dalagachuu ture hangaasaan ni dalagatee bula malee maali kaayiroo kas taa'ee maallaqan kadhatu na ergaa yaa bonqas jee nama hangaasaa ifiifuu maallaqa kadhachuu ture yaa hangaasaa mata Ibraahim maallaqa dhibbumata kanaa ergi jee kadhachuu ture amma hangaasaa irra maallaqa dhabnaan deebi'ee arrabsa hangaasaa mirga isaati itti haamuu dubbaa fadhe haa deeggaru laakiin ammoo ka deeggaruus oromoodhaa bara amaaraa miti milik nurra faarsee milik nurra tikkas godhee masgiida gubee allahu yaalam baatii ramadaanaa jirra allahu yaalam nama masgiida gubee rabbi haa beeku isinii galee akkasi quba qabaadhaa obboleeyyan waa hundaa waan garees beekaadha abbaa namaa qabritti arrabsuu dhiisa san dinnaan ammoo namuu ajaa teenyaan gabeeynu saniin qa waluma gabbobbaana walumatti gabba'uu dhala akkasiitii nagaan jiraadhaa halkan gaarii isiniif haa ta'u obboleeyyani ولد الجانا خير بريد يا ربي إن شاء الله.